Bosonni Yaayyoo qabeenya uumamaa hedduu of keessaa qabuun hamba addunyaa ta'uun UNESCO irratti kan galmaa'edha. Bosonichi qabeenya uumamaa hedduu kan of keessaa qabu ta'uu isaan dabalatatti bunni uumamaa kan keessatti argamu madda laggeenii fi bishaan hedduu akkasumas immoo iddoo argama bineensota bosonaa fi gosoota allaattiiwwan garagaraati. Kanaan dabalatattis bosonni Yaayyoo hariiroo hawaasni naannawichaa uumama wajjin qabus kan agarsiisudha. Suuratti kan galmaa'ee jiru hektaara 1,167 jechuudha. Sana keessaa bosonni tuttuqqaa hin qabne hektaara 27,733dha. Kan tuttuqqaa qabu immoo hektaara 21,552. Bosonni Yaayyoo qabeenya hamba addunyaa ta'uun galmaa'e aanaalee 6 godina Iluu Abbaaborii fi Buunoo Beddellee keessatti argama. Obbo Tasfaayee Sirnaa godina Iluu Abbaaboriitti jiraataa aanaa Yaayyooti. Kunuunsi bosonaa qaama safuu fi safeeffannaa ummatichaati jedhu. Uummanni naannoo kanaa safuu bosonaa qabu ammana hin jedhamu. Ammana jedhee ibsuuf hin danda'u. Siluma uumamumaanii mucaadhuma isaayyuu ala moggaafatu qilxuu jedha, hodaa jedha. Kanaan moggaafata marartoo bosona qaburraan. Kanaan moggaafata marartoo bosona kanaaf qabuun eegee oonaan gaheera utuu darboo walitti dabarsu har'a nuun gahee har'a immoo eegaatu jirra. Bosonni kun kunuunfamee uummatuma naannoo kanaa safuu isaa qabaaf. Waldaa bulchiinsa bosonaa hirmaachisaan jiraattota gurmeessuun bosonicharraa faayidaalee garaagaraa akka argatan hojjetamaa jira. Aanota 6 jiran kana keessatti waldaan 37 hundaa'ee jira jechuudha. Waldaa bulchiinsa bosonaa hirmaachisaa kun immoo kan irratti xiyyeeffatu utubaalee 3 jechuudha. Innis eegumsa, misoomaaf kunuunsaa fi itti fayyadama bosonaati jechuudha. Gara caalaa isaa immoo hawaasni naannoo kana aadaa isaatiin, duudhaa isaatiin bosona kana bulchuu irratti durumaa kaasee maleeffatee jira waan ta'eef labsiinis seerris deeggaree sanaanii bosonni kun bulaa jira kanaaf michoomni jira jechuudha. Kallattiidhaanii bosona sana keessaa mi'eessituu garaagaraa, urgooftuu garaagaraan argata. Dabalataan immoo buna uumamaa kana walitti qabatee sadarkaa waldaatiinis sadarkaa garaagaraatiin gabaa giddu galeessatti dhiyeeffachaa jira jechuudha. Haala kallattiidhaan immoo gurgurtaa kaarbeenii kun adeemsarra jira jechuudha ammaaf. Abdiin dabalataa jiraattonni bosona Yaayyoo irraa abdatan gurgurtaa kaarbooniin fayyadamoo ta'uudha. Haa ta'u malee gama kanaan hanga ammaatti faayidaa eeggachaa turan hin arganne. Qilleensa qulqulluutiin kan wal qabatu waggaa 3ffaa keessa jirra. Uummanni naannoo kanaa waldaadhaan ijaaramee kan sheerii waa kaffalatee uummanni kun ijaaramaan jira. Garuu maal godhaa? Kaffaltiin jedhame ammoo naantuu uummata kana harka ga'ee hin jiru. Fakkeenyaaf akka biyya Baalee Roobee kaffalameera jedhama. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa gamasaan gurgurtaa kaarboonii wajjin ol qabatee ammas abdiin guddaan akka jiru beeksiseera. Hoogganaa ittaanaan abbaa taayitichaa Boonaa Yaaddeessaa turtii TV Afaan Oromoo wajjin taasisaniin gurgurtaa kaarboonii wajjin ol qabatee dhaabbilee dhimmicha ilaallatuuf gabaasni dhiyaatee deebiin eeggamaa jiraachuu ibsaniiru. Kaarboon daayoksayid qilleensatti gadhiifamu meeqaan bifnee jirra. Sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuun dhaabnu kaarboonii xuuxa qilleensarra bosonni amma jiru ammoo kaarboonii qabata yoo mancaafne ammoo gadhiisa. Kana gochuudhaan meeqa hambifnee jirra jenneet already kana qoranneet baankii addunyaatiif dhiyeessineet akka addunyaatti amma qaamni sertifaayi ta'e dhaabbanni sertifaayi godhe veerifaayi godhaa jira jechuudha. Gabaasni keenya kan agarsiisu gara toonii miliyoona 15 ta'u waggaa 2 kana keessatti akka naannoo Oromiyaatti hir'ifnee jirra jechuudha. Kun biyyoonni maal godhu ka biyyee hir'isan kana irraa bitataniiti qaama gabaasa isaanii godhaniit addunyaaf riipoortii godhu jechuudha. Biyyoonni zeeroo baalaansi yookaan neet zeeroo kana miit gochuu hin dandeenye nurraa bitatu jechuudha. Biyyoonni gurguddatan kun jechuudha. Kanarratti akka biyya Oromiyaatti hojii bal'aa hojjennee jirra. Yeroo dhiyoo keessatti Oromiyaan kaarboonii hagana hir'ifteetti ka jedhu akka addunyaatti riijister ta'a. Riijisterii gala isa ta'a gaafa san ta'e Oromiyaan gurgurachuuf mirga qabdi jechuudha. Property of Oromiyaa qabeenya Oromiyaati yookaan qabeenya biyya kanaati. Gatii addunyaatiin negotiate gooneetti gurguran hawaasni irraa fayyadamaa taasisa. Hojii mancaatii bosonaa hir'isuu, ashaaraa magariisaa akkasumas misooma fi kunuunsa bosonaa irratti hojjetameen qabiyyeen daangaa bosonaa fooyya'aa dhufuunis himameera. Yeroo ammaas naannoo Oromiyaatti daangaan qabiyyee bosonaa lafa hektaara miliyoona 11 irra gahuu ragaaleen ni mul'isu.